gara jalaati moo gara gubbaatiin beeyne gaafa isii jaalatee booyu harakaatii gooti kun torban sadii afur janaajjantee iyyisiiftee kaate gaaf ka harakaatii gooti. Gaaf ka imoo keessa galtee maal jetti? Salaamu alaikum bar salaamu majarri kun nama gaafatan jechu. Warabbal kaaba salaamu mashamarri imoo keessa. Bismillah salaamu alaikum warahmatullahi gaaf awwala akkas. Isin malee si illeen jettuun. Ani wallahi na jabadha jettee akka guyyaa lama sadii. Fuula kanatti wanni akkana goote gaafa jibaate kaate kun olaal akkatti bochifti mi geeminatti ergatu warabbal kaaba ma faate markaza natti ergada faate markaza natti ergada warabbal kaaba faate markaza datti ergada laakus tokko barreeffadha warri markaza keessa ol tambichaat kuwa koppiliin kinaa godha garuu dhugaadha wallahi dhugama haasaa jira waan kana kootu na himaa kootu. Asira batani daawwan itti ngoyina wallahi billa guyyaa irraa daawwan itti ngoyina ol baatanii kooppi link naa godhame kooppi link naa godha harka keessan fayyaa argatu link naa godha. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Ayyee waan jette dhufeenu. Najima. Ay. Hin qaraa taate. Hin qaraa. Ijaarsa qabdaa? شو؟ الو وي جارسن ابو خمر كزن كرا يمرتن كرا ايمو رقرات هاي ديره ميك ابو شفت ايمو ولدي استاذ ميك ابو شفت يچو استاذ ايم بوچ نيو سنجي ولا غرو كم قولتين بوچ سمينا ابو والله نو رادي سنو تيمي دوغا نو تيمي والله تكلم بوچ نبلس خيو وانا ما لي تسا كيو وانا وسنيرمين عمرين كميك Maaliif teessaa kayyoo mana osoo hin heerumin? Jechuun isa amma bira jiraachuu baadus heerume amma jaarsa bira hin jiru malee. Heerumteetta jechuudha. Heerumeetiin jira dhugaayes heerume. Nikaa qabdaa? Nikaan hin qabu. Tam heerumtere kan nikaan qabne tam heerumte. Biyyattiin heeruma nama biyyin jira. La nikaan qabu jetta tam heerumte nikaa malee fuuti akkamitti taati? Nikaa malee fuuti akkamitti taati? Heerumeetiin jira miiree nikaan keenya waliinee jira hin jiru haa. Okay, kadura wal fuutanin, kadura biyyatti wal fuutanin, biyya Arabaa kana dhuftee Maammadoo ruuza nyaatee hudduu baasee arginaan wal gattan jechuu gattee jechuuti gabaabumatti. Akkas hin jenne. Maaliif gattee rakkoo ati gattee maali? Miira kan sabee akkas hin jenne. Miira keessaa miti amma rakkoo keessan. Dhiira si jaalatu ustaaza kana yeroo meeqa nuti irratti duulaa turre wallahi billaa miskiina rabbi. Miskiina rabbi kana irratti duulaa turre kanaan dura miidiyaa kana irratti. Qaala boonii jedhee mucaan kun kitaaba baasee fi har'a korkoroon dulloonni jechuun korkoroon dulloonni asirratti se'ee. Ijoollee markazaa ergaddaa jennaan ergaddee waan jiru naaddamas waan ati asootti jirtura wallahi takkallee isin warri markazaa kun rakkoo qabdani walumaa galatti isin warri markaza keessa imoo keessa qaraa wanni isin qaraatan kun diin rabbiiti moo waan biraa qaraatanii achi keessatti maal qaraatan? Diina rabbii qaraan. Okay, diina rabbii eega qaraatan ustaazonni isin qaraasiftu tuni maaliif kabajaa isin biraa dhabde? ما قبستني ميديا كنا قبت يسيفتن ما قبستني ميديا كنا قبت بوشفتن يزيد وبرد سخية والله تنايوجة تلّي سوجين جرا لقارب بيسن وان بريدا أمتينا من دين ربنا وبرسيسوتشون ولو ما يجتشون دارتو أنبياتي ركو إسانيون سرّفهم ودم خيسان سرّس ولا ملء أستاذ نكون أما كذا خيرتا وانا إني بلّي سمر عند جوتا وانا قول لين دقيني إني وان كمال قول تولي إني وان كمال قول أنا أما إنت لتنا قطوب دي مجراني هنو ميديا كنا قبّا هان تهاتي سي ها سجلي هذا إسامة كايسين بوتو هاتي زم بوتو رب الداني سين باسين جتة بوتو سجلي إسامة أسر روفن ما لباسي بوتشفتي إسم أبوكو تاي سوور مركز إسم مال كراتنا شكل مال وني سين كراتنا كون مال كراتنا لكن أما بولي سخيش أستاذ نكون جتشون دعارة بيسان هنگنا ما تكشة هنگنا ما تكلّي آتا ومالي أنا متويساس قبّتنا غرّي يو خد تدوبة إيش نجالتو جرادة لا نسي مالين جرتوني ندو أبكا هنجالتك جالالي مال جالالي سرير رانا مكبا هنجالتك دوبا إسان خانه جو تدباس وديه مكة ترجع ستكنم تكتيه جو تدباس وديه لا لمي وانا سين نغافتو نما إسي الدباس وديه أتي إنو تدسي باسي جارسكن كتين الدنبات بيه غافي سين نغافتو لالا أتي جارسكيتي ما الدنبات دوران درسا أتي مال تدانسي باسي جارسني كار راقب طلاق غوته قد هيته لما فهر ملا يربلاه تيروم مالف تيس مال تو خبجا خنا خبجا دراس لوك ارغدا لا خستو فاطم وني كذا كوت صوفيا كوت تاب كوبلينغ غوتاني سيد
taap koppiliinkii itti naa muddame koppiliinkii manaa godha koppiliinkii qofa isinirraa barbaada warri dhugaan isheeticha kadhaa isinitti dhagamte jechuudha warra balkaaba koppiliinkii godha harka keessan fayyaa haa argatu ijoollee koppiliin godha Sofiyaa. Oye, salaam alaikum. Salaam. Kam jirtu Salaam alaikum jettee akkuma waan rabbii kanatti hojjettee wanni goote ilma namaa boochisaa salaamu alaikum jetti laal. Salaama jira nama gaafatu ustaas raayyaa nabbaa macaallee. An gruupi quraana keessa hin jiru obboleessa kan koo dhagayaan quraana keessa hin jiru. Maa dhuftere? Maa Ani dhuftere? jechuu barbaade ani sheekichuma kana garaana nyaate beeta dhugaa rabbi haa ta'u baay'ee garaana nyaate wallaahi la'aazim haleessa wallaahi la'aazim kushiina arabaa keessa taa'e nan booyaan dhugaa haa ta'uudha fi warrummaan gruupi quraana keessa taa'u kuni quraana qara'amoo waan biraa qara isa tokko sheetichi kun wallaahi gizee duraan hundumti keenya irra duulaa turre dubartiin akkamittiin dhiira boochifti sanuu sheeticha jechuun jaaladhoo yetti yeroo duraa itti muudha yookaan isaan quraana maal qaransiif jammar. Eessa jirtaati? Ati biyya kam jirta? Ani Kuwaitin jira, an Kuwaitin jira. La. Ati fuula kan qabdu yoo ta'e jaarsa qabdu. Haa? Jaarsa heerumtee jirtaati? Heerumtee jirta? Jaarsa qaba, abbaa manaa qaba, haadha ijoollee lamaati obboleessa ko'an biyyarraan qaba. Okay, gabbuu isaati. Egaa jaarsa qabbatte gabbuu. Maal goota miidiyaa gubbaa? Hin dawwaltuuf isaa deemtee maal goota miidiyaa gubbaa? Erga jaarsa qabaatte. Deemtee bilbilan dawwaltu isaa wajjin isaa soitu sa'aatii miidiyaa ol kortee daawwan itti goota. An jaarsa ijoollee namaati jetti bar. Deemi dawwaliif jaarsa hanke. Yoo ta'an inni miskiinni biyya jira bar. Isiin kunoo miidiyaa gubbaa hudduu dhaabdee akkatti hudduu afarsite akka hoolaa fuudha hedduu bar hoolaan fuudha yoo barbaaddu eegee kana kana gooti laal mir gooti. Hin dawwaltu deemtee jaarsa kan keeti. Ka eegee mirbirsita sirra deemtee kan shadhabbii atillee gaafa ji'a lamaa booda isa boochifta biyyarraa miskiin. Biyyeensi haanyaatu gad deebitee waslaatitti. An jaarsa qaba haadha ijoollee lamaati. Maaltu si fidiree bakka kana? Markaza keessatti hin qaraatu. Jaarsa qabda maal goota bakka kana? Waslaatta. Biyyoon si haa ciniintu gad deebitee dulloota haadhaadhaa. Wallaahi billaahi wannummaan nu rakkisee harmalloota akkana kana nu rakkisee bar. Kootu intaloom hajjabattee zala boottu kun koottu. Waa ati boottu natti himta koottu. Koottu galee oli. Abbo koppiliinkii godhame mana koppiliinkii godha ajaa'iba yaada keessa warra kennachuu barbaadda ol seentanii dhiira ta'e shamara ta'e rakkoo keessa madaa keessa uffatanii koppiliinkii naa godha mana kana koppiliinkii itti muddame koppiliinkiin keessan hin jiru hagammaatti nama 200 wota zala jira mee yeroo kunan namni 270 wayii kun yeroo kunan koppiliinkii godha yeroo kunan namni isin hundi keessa harka keessan fayyaa argatu koppiliin godha jedhi qofa makkiyaa qofa namni koppiliin jara kana jiru. Makka fi hayati qofa kuwan ammoo koomenti babichaa taatan koomenti dhiisaa koppiliinkii godha jiran madaa dubbataa jirra madaa keenya dubbataa jirra. Harreen isinaa maal jedhu wallaahi billa kootu tala ol gali taa osoo harkise sun hin galtuu bar jala kana teettee ashaanguliitii boo'ichaa abboo faaxeen takka irratti rekoottu waan ergattaniif kabajaadhaan waa ergattaniif hin himtanii koppiliinkii godha abboomee. Abboo namni 200 wayii kun yeroo kudhan mee akkuma jettanii koppiliinkii naa godha. Ila diqaaltittiin akkasii itti kolfitu laal kottu kolbaan kee haa dhubata bukkitti. Tana barta akkanaa tana tamana madaamiitti mana ijaasaatti xiixxu. Ta akkanaa tana tamana kottu. Hundi keessa maa ergattan amma ani warra markazaa qofa barbaada warra markaza keessa oolu qofa barbaada wama jarra chii qaraatu qofa gaafachuu barbaadan. Qaraati masi qaraatan. Ustaasa irraa qaraatanii ilmii irraa baratanii harkaana islaamaa irraa baratanii harkaan imaanaa irraa baratanii attayyaata irraa baratanii faatiha maduraanii aynii fi aliif addaan baasuun beekne irraa baratanii aliifni maal akkam jedhu irraa baratanii waan garaagaraa irraa baratanii kaatanii gabbaaftanii miidiyaa irra boojjiftan jechuudha ilmii irraa baratanii quraana kattamtanii. Hurufa buustanii quraana juusa 30 baratanii achii kaatanii jechuun miidiyaa gubbaa dhuftanii ustaaza boochiftan gaafa inni jaalala isinirraa qabame si jaaladha jettanii jaalala kennitanii fi kaatanii gaaf kan intaloo Rooza. Alaikum. Salaam. Qabi sagalee ol qabi. Ol qabaa jira. Laal ol qabaa jira barattee laal isii lawaan jettu laal ol qabaa jira jetti laal mee dhaggeeffadha. Ol qabaa jira sagaleen jedhe. Mee dhaggeeffadha Oromoo. Mee namni 200 wayii kun dhaggeeffadha waa isin jettu maal jetta? Sagalee ol qabaa jiran jedhe dhagaamaa jiru. Sagalee ol qabaa jira jedhi malee ol qabaa jira amma ol qabaa kana messenger keessa bultaa. Islamaaf nama dalgiftaate
Guddi dhabbo. Ati messenger keessa bultaa? Yaa? Lakki bo alhamdulillah messengerii keessan bulushi. Okay. Eessa qaraata? Markaza kamii qaraata? Markaza keessa markaza Yaa? nan qaraa malee markaza Heerumtee jaarsa qabdaa? hin qabu inshallah sichi nan barbaada malee. In barbaadda. Hayyee hanga yoo tana maaliif duun heerumne teetta? Maal rakkoon kan kee? Maa biyya ormaan jira kaatun bee jiraadhe silaa wada Rakkoon kee maal biyya ormaa kan nurraa dhiisi biyya ormaatitti miti kan isin miila keessa samaawaata keessa ol qabdanii akka nama ispoortii hojjetuutti aadaa bultan. Biyya namaatitti miti. Lakki boo inshallah wallaa laazim dhugaa dubbachuudhaaf illee intinaa ta'een jira waan ta'eef intinaa ta'een jira waan ta'eef ani Intinaa dhiisi dubbii quubsanatti intinaa dhiisi rakkoon keessa maali? Maatiin heerumne gayoo tanaa? Rakkoon kan keenya biyya ormaa jirraa biyya ormaatti maatii keenya jijjiiruudhaaf hojjijjiiruudhaaf biyya baane malee heeruma dhabnes illee biyyaan baane inshallah yoo rabbiin nu taasise gallee heerumnaadhaaf abdii guddaa qabna rabbiin biraa. Okay. Markaza keessa birattaati himoo keessatti? Himoo keessatti garuu dheengadduma dhiyeenya wayini. Nama meeqa boochifteeti? Himi dhugaa himi dhugaa jettu boo himi. Wallaahi laazim dhugaa dubbachuudhaaf nam tokko hin boosifne garuu namni na Mee wallaahi billaahi rabbi nagaan nagalchinaan dhiira takka hin boochifne jedhi himi. Wallaahi laazim nam tokko ittiin boosifne. Nama meeqa jenaa jenta? Lakki nama sin jenaa jenne garuu jenaa jennees immoo naa ta'uu didee kalaas osuma baqa nama. Okay hayyee naa ta'uu dide koppiliinki naa godha koppiliinki taattaa qofa naa godha amma dubbii arganne sii ta'uu dide saa. Maaliif sii ta'uu dide? Maal rakkoon maaliin sii ta'uu dide? Wallaahi laazim dhugaa dubbachuudhaaf baqa jira miti. Okay qoy. Sheekamoo inni suni sheekamoo ijoollema akka kiyyaa kunoo namuma akka kiyyaa kan isinii waliin baratu. Ati jenaa jette sun. Namuma akka kiyyaa na wajjin Ayyee maali? Achi kallee kanaan booddee na kaadee bas inshallah rabbiin immoo Maal si kaade? Maarra wal dhabdan himi. Laan dhugaa tantee dho'ifattee ta isaan himini warra wal dhabdan dhugaa himi. Ji'a meeqa wal jiraa jentan? Dhugaa dubbachuudhaaf galee biyya galee achi manatu nasii hojjedhu galee biyya galee fuudhe kalaa sana booddee achiin wal dhabnee baqa kanas malee waa biraa miti. Okay. Osoo wal jinaa jentanii osoo walii galtee qabdan gaaf kan biyya bu'ee osoo ati quban qabaatiin ta biraa fuudhe. Wallaahi waan akkasiiti inshallah. Eessatti argite? Isa sitti ta biraa fuudhe eessa sitti himamu eessatti argite ta biraa fuudhuu isaa? Kan biraa fuudhuu isaa wajjinii suuraa kee baqa salgii isalee natti erge. Khalas kana namani malee. Suuraa ka'e malee garuu tana fuudhe jaartiin tuyee jedhee sitti hin himne jechuudha. Jaartii warra kooti jedhe fuudhe jedhe natti mi wallaahi laazim. Maarra koo qabaree yoo ta'e numte sadaffaa lammaffaa. No mamnu'a. Leesh. Lammaffaa dheerumtu? Maa dhiira dhibem alhamdulillah. Okay. Durbaati. Dubartiidhaagaa. Dubartiidha hayyee kan dubartii taate eega durban taane eega durbummaan qabaanne maal abbaa keetii daree lammaffattee numte maali wanni sirra barbaadan silaa kunoo gursummeettidha. Gudii dhabba wallaala. Waan akkasiiti boora. Ati silaa durbaa miti kunoo dubartiidha jedhaa jirta. Dubartiidha jedhaa jirta. Maal rakkoo qaba yoo ta'e numte haasii fuudhu lammaffaa. Ijoo maa inni moo lammafatee nan fuudhu kaa akkamittiin itti yeroo nama lammafatee. Durbaa miti ka. No. Asi durbaa miti. Ani durba alhamdulillah. Akkamiti durba? Namni durbummaan qabne durbaan jedhamu. Namni durbummaan qabne durbaan jedhamu akkamiti durbaati? Ani kunoo dubartiidha jedhaa jirta. Wasilaatitti hin heerumte amma qeerroo si fuudhaati. Durbummaa bakka biraatti shakaashattee garasitti qabattee garasitti ol qabattee garasitti ol deebistee garasitti deebistee gana ammoo qeerroo miskiina mucaa daa'imatti heerumtaati. Durbaati manni isaanuun heerumtu. Warabbal kaabaa kabajaa teessan qabadha. Kabajaa teessan qabachuu baannaan dhiirti isin fuutu jechuun wallaahi isinirra fuuti. Kana beekaa ofitti jaadha dhugaa. Isin durbaa anarraa maan dhabee jetti bara akkasitti wallaahi billahi. Qaama hanke diimina hanke furdina hanke irraa maal godhan ijaarsi namichi si fuudhe. Kabajaa yoo isin qabaatini. Yoo ati kabajaa hanke qabaatini jecha namaan jedhamuun hin beeytaa miti. Obsa gubaa hadha. Wallahi
maal godhuu konkaa kan kee fuudhee waliin dhaya bilaashatti maal isa fayyada dhiira dhiirummaa isaa ka beekamuun yoo kabajaa sirraa argate atis ka isa kabajjituun yoo kabajaa sirraa argate isinis ka ati isa kabajjituun isa malee isa dura dhiira biraa waan hin arginee fi kabajaan keessa yoo san wallaahi billa dhiirti gaafa si fuute doorummaa yoo sirraan qabaanne jechuu sirraan arganne wama gootu dhabdee si waliin jiraatti maleeni keessi isaa fayyaan qabu keessi isaa nagan qabu keessi isaa akka waan duuba kanaan albee waraananiiti duubni isaa kun warri gowwaanaan jetta wallaahi billa kun dhugaa jirtu kana mee dhiirtummaan osseentee mee jirana warri dhiiraa jarri silaa waan kanarraa waa himanii miti amma jaraan diina waan ta'eefi mee warri dhiiraa jechi an jedhe kun dhugaa miti wallaahi billahi hanga feete si jaalataa miti bakka sanit jechu bakka sanitti rifannootan dhabunni ima rifata wallaahi billahi bakka sanitti itti dhagama abbaa feete gaafadha abbaa feete irra dhagaye kana bakka sanitti nagalchi maa si galchaa miti taaptaabun gootu si galche maal wannati kootu gubbaa kana anuu mataan keenya dhukkubee gubbaa kana seente akkasittuu bar dhiira 5-6 waliin dhiitamtee kaate gana gaafa inni fuudhee masaanuu lammaffaa si fuudha jedhe ani tiyya takkatti malee maal rakkadhe yoo dhugaan kabajaa kan kee qabattee dhufte wallaahi billa jaarsi sun fuudhuu miti jechuu fuudhuu miti jaarsi kan keessun ol jedhee osoo ati isaa waliin deemtuu miti bakka ati jirretti ol jedhee dhalaa biraan laalu. Manuma kee jiisite haga funyaa. Ati ni dimitee fidde. Oromoo ta'uu baadhee qaasan guddadhaa.